Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. An nagaa jira wallahi alhamdulillah. Koottaa meerra mudannoodhaa tokko isin hima. Mudannoo maal isin himaa miti yaafuu hin jiru. Jiru maal qabaa meerra waan ta'e hordoftoota kiyya. Yoo waasan isin hima jedhu garaan kiyya akkana godhatta. Har'a suuqii dhaqe jedha. Kaazaan suuqii dhaqee jennaan ka asii namittiin tiyya juuntan tuni rabbisii haa kutu namitti falfala. Ani ka duraani isibatu waanatti bibbita akka saawunaa akka kaanii akka jinnii. Amma maarree kaazaan asii suuqii dhaqe ka dhaqiti suuqii shaamboo waan tokko waan looshinii waan tokko bitadhu kootu naan jette. Ana daa'isitu birrii naa kaffala seedaa birrii kiyyaan deebi bitadhu naan jette amma beekaa qaba. Mee facca akkasittu mee buna tanatti gadhuga akkasittu yoo atu dukkanaa moo silki dukkanaa sil amma maarree kaazaan ka amma suuqii dhaqee waan tokko bitadhu kootu naan jette ishii jirin edaan namitti naa bitte asteette waan kaardi irraa birrii naa kafaltu si'a gisee ofii isaaniitii bitan kaardi irraa kafalan anallee akkasuma naa kafaltu duraan naa bittarra deemi bitadhu kootu naan jette. Suuqin akkan mammoon bira qirbii aqee ka amma kaani aniin teeka itti guure ka saawuna itti guure ka shaamboo itti guure ka kaan itti guure ka kaan itti guure ka kaani feestaalitti guuttadhee as dhufe ka amma keessaa suuqii keessaa ka feestaalitti guuttadhee bayaa jira ka isiin naa kafalte akka ofii isaaniitii kaardi irraa mana ta'anii kaffalata sanitti nallee kafalte dhee guure ka na ariiqaa Naari sachuliitiin achi keessa naari warri suuqii gurguru hindoon achi keessa amma fiiguudhaan maka kushiinaan suuqiin kushiinaan itti fakkaachuudhaan maka ebadeeka amma ka gubadhu ka aari ka lafa seeni ka dhaabadhi ka kuun achiin kabalaate haraamiidhaan jirani kuun ati hattuudhaan jirani maali namitti mana teette kafala siin jette edaa namitti birri bakeetiin dhaqii bitii kootu naan jette. Oogiyaan araadaan ta'e kabasiitti islaamana teette kafaltire itti guure kaanidha. Sallaakin suuqii keessaa sanin beektanii itti guure ka ebade kaanta. Kaazaa saniin booda ka qat godhiira naajaan hirrare asii ka amma suuqiin tun kushiinadhaatti fakkaatuun amma ebade ka suuqi sun Itoophiyaadhaatti fakkaachuudhaan maka Adaamaan Addis Ababaatti fakkaachuudhaan maka Baalee kaanna fakkaachuudhaan maka tuktukii wasaappiin fakkaachuudhaan maka wasaappiin iimoon fakkaachuudhaan maka iimoon telegiraamana fakkaachuudhaan maka ebade biyyeen na nyaatte ka ebade oddumachii fiige maa akkana namoota namitti maaliif akkana deemi waan kana bitii bitadhu naan jettee maaliif akkanatti warra suuqiin haquusiste jennaan maalan birrii teetiin bitadhu siin jire yoomii kiyyaanii mana taa'ee sii kaffala siin jeate araadinnat akkanaa kana eessaa gafuute naan jette ka Hindee yookaan ofii keetii bittumaa mana teetteen kafaltaan tanaan dura ka wanna akkana ofii kiyyaa ba'ee bitee hin beeku simatu bitee fida. Akkana irratti suuqii keessa na ari'anii caamman irraa cituudhaan maka fiigitiidhaan maka luuni na dhukkubuudhaan maka harki na dhukkubuudhaan maka ebade ka Itoophiyaa yaadatuudhaan maka booyuudhaan maka ebade ka waan irra ta'e akkanatti mudannoo har'aa kana salphadhe waan har'aa kana donallee gaafatu baattani. Namitti tiya gaafatti kaate akkuma shimallis abdiisa humaanaa softi. Kuma argite ofuma siitti na ergite. Gaaf tokkollee akkana naan jette. Deemitii maashinii tokko jira beektanii maashinii lafa xaragu tokko. Aqeetii maashinii safidii lafaan xarageetti. Maashinii sanii waanuma bishaan lafaatti ittiin xuuxu tokko si'a jedhan YouTube irratti arge. Maashinii san ka bishaan kushiinatti naqee ittiin xaragu kaazaan dhuftee na ariite gaafsanillee wannumti namtittiin tun nan godhin hin jiru. Dhugaa rabbii coggaara natti kaasta namittiin tun ishee bifa mara na qayyarte dhugaa rabbii jechuudha. Akkasini jedha. Ani kushiinaa keessa taa'ee sa'aatii 24 buna dhuguu malee gaawaa dhuguu malee maal gochaa waa'ee suuqii beekaa akkatti isaanii na nyaachista namittiin.
Sanumee laayikii itti jabeessa, sheerii itti jabeessa. Haga amma bara akka waan fiiga san gadi qabbaneeffachuuf itti dhuga. Kuni gaawwadha dhugaa rabbii. Gaawwa gurraacha tokko maal jaaladhaa miti? Namichi keenya yoo gaawwaa dafise kinoo anjalaan dhuga. Gaafa Itoophiyaa gala shukaarri kiiloon 500, bunni kiiloon 800 maaloo ka'a gudii kiyya. Asii kaargoo godhuuf kaargoon huddiidha. Akkas isiniin jedha. Namitti tunarra nama na kolfiiste dhugaa rabbii. Ambar kasuu keessa na ari'antu na gaarrame. Kamee kasuu keessa na ari'anirra kameeshaa na dachaa isaa isiniin gaarramu dhugaa rabbii. Waaqayyoo sitti haa faradu namitti tana dhugaa rabbii. Rabbi si haa salphisu akkasiin na salphiste kanatti. Yaa rabbii kiyya. Kanamitti coggaara na gubde moo kabunni kun coggaara na gubu moo? Walitti iyyuu na gube wanni hundumaa si haa gubu rabbi. Dhugaa rabbi namittiin tana tungisee itti kaate jechuudha. Akkuma hangaasaa fa'aa akkuma shimallis fa'aa akkanuma naasofti rabbi. Gaaf tokkollee kana naan jette. Ani kifilii isii xaragee gubbaa gadi bu'e. Kifilii isii xaragee keessinaa deeme kifilii kiyyatti xaana aarsii naan jette. Ani edaa sirriitti hin qalbeeffanne sirriitti hin dhageeffanne. Asuma dhaqee kifilii isii algaa isii irra hin taa'u. Gaaf sallee ariitee dala jirraa kan na buuste dhugaa rabbi. Dhugaa rabbi namitti akka xiyyaata rabbi isinirraa qabu. Mee du'aayii godha akka namitti tanarree rabbi sii laaffisu. Isiniin jedha hordoftoota kiyya. Laayik illee naa godha, sheer illee naa godha, sabskiraayib illee naa godha. Miskiina waa tokkollee hin beeku dhugaa rabbi jechuudha. Dhugaa rabbi gaafa bunni tunillee dhumte hin jirtu namichi eenyu fixe dhaqaniinu. Dhugaa rabbi akkasiniin ja'a kanuma isinii himuu dhufe dhugaa rabbi. Dandagatinaa sheerii naa godhuun dagatinaa namitti haguma namitti naarsite isinii himachuu dhufe isin malee maal qaba. Kanaafi laayikii godhuun dagatinaa ishee isin jaaladha. Bye bye.